Si ana isa duree caalee kan biyyaaf gaaddisaa nu gubu akka bidda saafaa garmalee jabuun dhaloota keenya kooniyyoo dhalateen nageenya namarraan dubbii gurraa ture muddamni keenya si ana isa duree caalee kan biyyaaf gaaddisaa nu gubu akka bidda saafaa garmalee jabuun dhaloota keenya kooniyyoo gidiraan rakkinni wal'aansoon guddanii hiyyummaa guddanii hoo'ichaaf yaadanii waliin furii wal gigiddaree obsa keenya soraan qoree maalee hunduu waan godhu yaa gooftaa maaloo dubbatu wallaalee biyya akka godhu yaa gooftaa maaloo dubbatu ati dubbatu gooftaa dubbatu maaloo dubbatu inni singitu. Dhaloota damsee ari'ee haamileen jabee bututee jiraachuuf abdiinsaa du'ee kan nagaan dugdatti gatee wargamaa boqonnaa hin qabne qe'ee keenyaa tasgabbiin oodee buufataa waawwannaa taanee. Iraarsuuf kubaani jireenya dhaloota damsee ari'ee haamilee jabee bututee jiraachuuf abdiinsaa du'ee kan nagaan dugdatti gatee wargamaa boqonnaa hin qabne qe'ee keenyaa tasgabbiin oodee buufataa waawwannaa taanee. Uleen dabaa nu dirmameessee irra haleelee boraat karraa mijitu jennu nurra bubbulee lolaan gaddaa ol nurra yaa'ee cabsatee bu'oo dhaloonni kuni haaraan galfannee nuuf ta'ee uleen dabaa nu dirmameessee irra haleelee boraat karraa mijitu jennu nurra bubbulee. Langgadaa onurra yaa'ee cabsatee bo'oo dhaloonni kuni haaraan galfannee nuuf ta'ee aga'u jedhii daangaa itti godhee nu baatu furii gooftaan furii. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u waldaa Maraanataa Yesuus keessatti kan argamtan sabni Gooftaa tajaajiltoonni geggeessitoonni koreewwan hunduu hojii Waaqayyoo guyyaa irraa kanas hojjechaa kan jirtanii akkam jirtuun hundumti keessan nagaadhaa. Waaqayyoo isa jiraataa isa ulfina qabeessaaf galanni guddaan haa ta'u ana obboleessi keessan eebba abarraa nagaa kootii. Egaa karaa onlaayinii kana hojii Waaqayyoo keenyaa hojjechuudhaaf balbala Waaqayyoo Gooftaan nuuf banetti gargaaramnee walii wajjiniin hojii Waaqayyoo hojjechaa jirra. Kun ayyaana isaarraa dhufe malee cimina keenya irraa miti. Kanaaf inni ulfaatu hin jedha. Egaa guyyaa irraa guyyaa dilbataati. Guyyaatti Waaqayyoon walii wajjin kadhannu sagalee isaa barannuudha. Gooftaan inni jiraataan immoo nu gargaaree yeroowwan darbanitti barumsaa mata duree garaagaraa walii wajjin ilaalaa turuun keenya in yaadatama.
keessumaa mata duree maal amanatta kan jedhu kan kutaa 7tti qoqqoonnee olii wajjin barannee keessatti amanannaa keenya waaqayyo duwwaarra godhannee jiraachuu akka qabnu waan gaarii irraa baranneerra jedheen abdadha. Amma immoo ararraa kaasnee immoo akka gooftaan ayyaana nuu kennee nu baay'isetti barumsa haaraa walii wajjineenee barachuu eegalla. Kanaaf mee gooftaa isa guddaa isa waan gaariin isa biraa hin baane walii wajjiniin galateeffannee akka inni immoo barumsa amma jalqabuuf jennu kanaan jireenya keenya hojjetuu fi waaqayyo keenya kadhannaa. Egaa bakka ani amma jiru hedduu bakka baay'ee mijaa'aa ta'uu baatus hojii waaqayyo haala kam keessatti iyyuu hin hojjetama. Yeroo gaggabaabaa sa'aatiin dura daqiiqaawwan duratti isin barsiisurraatii gadi buteetan ergaa gaggabaabaadhaaf salphaatti waa irraa barachuu dandeessan barsiisuun jaalladha. Akkasittiin ayyaadaa jira. Sagalee waaqayyoo hojii waaqayyoo haalatti mijanne jedhee addaan kutuuf irraa sa'aatiin qaburraatii daqiiqaa gabaabsee kutaa adda addaa keessatti itti fufnee walii wajjin akka barannuuf kan akka kanatti deemuu yaadeen jira. Gooftaan immoo amanamaa. Mee gooftaa walii wajjin kadhanna. Kabajamaa qulqulluu goota bara baraa inni taate abbaa keenya garaan keenya sitti gammaddii lubbuun keenya sitti gammaddii gargaarsa kee isa jabaa sanaan araara ayyaana keessa dinqisiisaa sanaan hunda keenya baattee namoota arraan nu gooteettaa. Maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Ulfaata abbaa keenyaa galanniif ulfinni siif haa ta'u. Bineensichi jireenya koos ta'e jireenya saba kanaa doorsisu qaana'eera. Hoolota kee warra ati jaalala keetiin walitti qabde bittimmeessuu inni barbaadu yaada kee keessaa dhaloota fudhatee baduu inni barbaadu irreen abbaa ormaa sun maqaa gooftaa keenya Yesuusiin dhaameera. Kanaaf yaa isa moo'icha nuuf argamsiifte hoolaa faasikaa galanni siif malaa bara hamma bara baraatti maqaan kee ulfaatu ol jedhii galateeffamii waaqeffamii maqaan kee bara baraan haa kabajamu. Waaqayyo fuula kee dura kan jiru immoo dhaloota guutuu miti dhaloota dadhabaaf cubbamaadha. Afurri kee qulqulluun nu beekaa. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin raawwattee nu taraaramii nu qulleessi jalina keenya hundumaas nu dhiisi. Sagalee keessa barachuuf jennu immoo sammuu keenya baniitii qalbii keenya baniitii yaa Waaqayyo ati nu barsiisi. Akkuma dubbii keessa jiraataa keessatti barreeffamee jiru ijoolleen kee Waaqayyo irraa kan baratan ni ta'u. Nagaan ilmaan keetii siin baay'ata jedhamee sirraa barachuu barbaadu. Ofii keenya biraa wanti ba'u tokkollee hin jiru. Dandeettii keenya wanti nu fennu tokkollee hin jiru. Yoo ati waaqni keenya nu barsiifte garuu barattoota gaggaarii sii ta'uu dandeenya. Ati waaqni keenya nu barsiisi, nu leenjisi. Dadhabina keenya hundumaa ciminatti jabinatti nu jijjiiri. Hojii seexanaaf, hojii bineensichaa, hojii bufa bara durii sana diiyaabiloos murtootifamaa sana maqaa kee maqaa waaqayyootiin isa rukuti. Nu gidduudhaan nama tokko irratti hojjechuu hin danda'in. Hojii kee hojii waaqayyoo kanatti gufuu hin ta'in. Maqaa isa du'a moo'ee kee maqaa Yesuusiin hin abboomna. Nama tokko iyyuu hin danqiniin rukuttaa jabaa rukutamee naannoo keenya haa fagaatu. Ati waaqni keenya nagaa nuu baay'isii waaqa banamaa jala nu tursi. Kiristoos Yesuus jaallatamaadha jedhiitii. Ameen. Waaqayyoon keenya bara baraan ulfaatu. Egaa amma mata duree walii wajjin ilaaluun isinitti dubbadhaa yaadannoo keessan qabachaa na hordofaa. Akkas jedha mata dureechi xiqqoo dheerata. Yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemtaa jedha. Irra deebi'een dubbadha mata duree keenya. Kanallee akka gooftaan ayyaana baay'isetti kutaa garaa garaatti qoonnee waan ilaalluuf kanaaf sirriitti qabadhaa. Yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemtaa gaaffiidha kunis. Yeroo darbees
mata dureen walii wajjin ilaalle mata duree gaaffii qabudha. Maal amanatta kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Amma immoo ilma mootiitu gaaffii gaafatama. Yaa ilma mootii ati maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemtaa? Sagaleen kun kan inni irraa fudhatamee isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irra dubbii jiru irraati. Innis akkas jedha. Kutaa sana keessa jira mata dureen kun jechuudha. Inni gaaf tokko Aminooniin yaa ilma mootii ati guyyuma guyyaan maaliif gadi adeemtaa? Anatti himtuu jedhe. Aminoon immoo ani jaalala Taamaar obboleettii Abshaaloom obboleessa kootiitiin butameera jedhee itti himeedha. Egaa ka'umsa dubbii kanarraa kaanee ilma mootii kan ta'ee masaraa mootummaa keessa kan jiraatu namni waa itti hirrata jedhamee hin yaadamne, namni nyaata ga'aa nyaatu, namni yaaddoo jireenyaa hin qabne, namni uffata bareedaa uffatu, eegumsa gaarii namni qabu, mucaa mootii namni ta'e maaliif gadi adeema? Gaaffii namatti ta'a. Mata dureen keenyas kana gaafata. Guyyuma guyyaadhaan. Egaa sagalee kanarraati kan arginu nama gaaffii gaafatu Yoonaadaab jedhamu tokkoo fi nama deebii deebisu Aminoon jedhu tokko argina. Yoonaadaab akka macaafni qulqulluun isa ibsutti firooma qabaa Aminoon faa Daawit faa wajjiniin. Nama haxxee nama waa dubbii maluu hin galchineedha. Sirriitti danda'udha. Nama kun immoo hiriyaa Aminoon ilma Daawit. Aminoon ilmi Daawit nama kabaja guddaa qabu, nama mootii biratti fudhatama qabu, nama masaraa mootii keessa jiraatu ilma mootiiti. Garuu yeroo bifa isaa ilaalanii guddinni isaa guyyaadhaa gara guyyaatti gadi hir'ataa deema. Har'a fooyyee qabaa, har'a immoo jijjiirama fidaa laata jedhanii yeroo abdatan yeroo itti aanus gadi bu'a. Lafa kaleessa ga'e gadi ta'eetu argama. Lafa kaleessa qaqqabee gadi ta'ee sadarkaansaa nama jalaa gadi bu'aa deema. Wanti kun gaaffii nama hundaa yoo ta'u iyyuu kan itti siqee rakkinni kee maali yaa ilma mootii jedhee isa gaafate nama Yoonaadaab jedhamu kanadha. Egaa akkuma sagalicha keessatti dhageessan gaafa maaliif guyyuma guyyaan gadi adeemta jedhee Yoonaadaab isa gaafatu Aminoon deebii wayii laata. Ani jaalala Taamaar obboleettii Abishaloom obboleessa kootiitiin butameera jedha. Yoonaadaab deebiin argate kanadha. Aminoon maal jedhe? Taamaariin jaalladhee tan huuqqachaa jira jedhe. Jaalala obboleettii kootiitu akkas gadi na deemsisaa jira jedhe. Lakki ani gadi deemaa hin jiru. Ani jabaadha. Ani cimaadha. Kadhannaarra hin jira. Soomaaf kadhannaarra hin jira. Guddinarra hin jira. Hedheeyyuu sobuuyyuu hin barbaanne. Dhugaama jirtu dubbate. Taamaar inni nan jaalladhe jedhu kun
obboleettii isaati. Haadhoo miti malee abbaan isaanii tokkodha. Haati isaanii garaagara. Haadhaaf abbaadhaan kan isheen tokko taate Abishaloomii wajjin Taamaar durboota Israa'el gidduudhaa mucaa bareedduudha. Intala mootiiti. Masaraa mootummaa keessa kan jiraattudha. Miidhagduudha. Naamusa qabeettiidha. Maqaa ishee kan eeggattuudha. Maqaa abbaa ishee kan eeggattuudha. Maqaa obboleessa isheetiif illee kan dhimmituudha Taamaar. Ishee kanan jaalladhe jedhee gaafate. Dhimmi kun immoo yeroodhaa gara yerootti jireenya koo gadi deebisaa jira dubbate. Mee gaaffii kana walla gaafannu saba waldaa Maraanaataa tajaajiltoota geggeessitoota koreewwan adda addaa keessa kan jirtan hojii waaqayyoo kan hojjettan yaa ilmaan mootii maaltu guyyuma guyyaadhaan gadi isin deemsisaa? Nuuni waamichi keenya kakuu nu qabnu kakuu gara fuula aduraatti deemuuti. Humnaa gara humnaatti hin adeemtuu jedha sagalee waaqayyoo malee isa kaleessaarraa isa gadiitti darajaa akka nama gadi buutti gadi xiqqaachaa adeemtuu hin jedhu. Ogummaatti guddachaa, ayyaanatti guddachaa, hafuuratti guddachaa, karaa hundumaatiin guddachaa adeemtu maleedha. Nunoo maaltu guyyuma guyyaadhaan sadarkaa keenya xiqqeessaa deema? Maaltu guyyuma guyyaadhaan hubannaa keenya xiqqeessaa deema? Maaltu guyyuma guyyaadhaan heddummina keenya xiqqeessaa adeema? Gaaffiidha. Jireenyi nuuni hundumti keenya iddoo kana kan jirru wanti nuyi hundi keenya wal qixxee hubachuu qabnu ilmaan mootiiti. Sanyii mootiiti. Hooggansa mootii jala warra jiraannudha. Mootii moototaatu nu hooggana. Jabaa jabootaatu nu gararraa jira. Hoogganaan keenya inni mootii jennee isa waamnu mootota biyya lafaa kanarraa nama sodaachisan hundumaa irratti mootiidha. Ijoollee mootii masaraa mootii keessatti eegamnee jiraannu. Argama waaqa keenyaa, pireezensii waaqa keenyaa keessa warra deddeebinuudha. Nu warra akkasii taane utuu jirru maaltu guddina keenya yeroodhaa gara yerootti akka inni diklaayin gochaa deemu godha. Akka inni gadi deemaa deemu, akka inni xiqqaachaa deemu maaltu nu duraa godha. Fagootti eegamnu maaltu laga gamanatti nu hambisaa jira. Utuu warra kaaniif furmaata ta'uudhaaf eegamnu maaltu ofii keenyaayyuu gargaarsa nu gaafachiisaa jira. Ilmaan mootii deebii barbaachisa. Waa'ee Abishaloom obboleettii isaa, waa'ee Aminoon isa obboleettii isaa jaallateef, waa'ee Yoonaadaab isa Aminooniin gaaffii gaafatee xiqqoo ishee irraa dubbannu. Waan isin ajaa'ibu gaaffiin Yoonaadaab gaafatee gaaffii Aminooniin iddootti deebisuudhaaf, bifa isaa ganamaatti deebisuudhaaf guddachaa dagaagaa akka mucaa mootiitti cululuqaa akka inni adeemuuf fala barbaaduuf hin turre. Fala jireenya isaa iddootti deebisu, isa tasgabbeessu, jireenya hafuura isaatii waaqa isaa wajjin walitti isa hidhuudhaaf gaaffii gaafatame miti. Gaaffiin gaafatame wanta inni dhabe sana guutee fi isa gammachiisu caalaattuu abaarsa Israa'elitti dabaluu, caalaattuu abaarsa mana Daawititti dabaluudhaaf kan gaafatamedha.
Har'a garuu hafuurri Waaqayyoo gaafa yaa ilma mootii, yaa intala mootii, yaa nama mootii, masaraa mootii keessa yaasa jiraattu, yaa ishee jiraattu maaliif guyyuma guyyaadhaan gadi adeemtaa jedhee yeroo hafuurri Waaqayyoo nu gaafatu akka nuyi cubbuu keessa gallee caalaattu yaada Waaqayyoo irraa fagaannuuf miti. Furmaata ta'ee harka keenya nu qabuudhaafidha. Firoo tokko Aminoon waan jibbisiisaadha kan inni yaade. Namni akkamittiin obboleettii isaa irratti hammeenya akkasii yaada? Jaalala foonii akkamittiin jaallata? Obboleettii isaati haadha godhachuun hin danda'ama. Haadha duwwaatu gargar malee abbaa tokkorraa dhalatanii masaraa mootummaa keessa jiraatu. Eegumsa mootummaa keessa jiraatu. Yoonaadaab inni hiriyaansaa inni haxxeen suni inni abshaalli suni gaafa dadhabbii Aminooniin dhaga'u maalirree falansii falaa yaadda hin jedheen. Falaqqamiinaa falta'e naani ati dhukkubsadhuu ciisi akka nama dhukkubsateetti fayyaa makee taateetu jirtu na dhukkube jedhii ciisi tooftaadhaan soba dhalaalaa ciisi. Yeroo kana abbaan kee Daawit dhufee maal taate mucaa koo jedhee gaafa inni si dubbisu baay'ee na dhukkubee jira. Obboleettiin koo Taamaar dhuftee iddoo kanatti nyaata akkanaa hojjettuu fi itti naa'imii harka isheerraa nyaadhaa jedhii gaafadhu. Yeroo sana mootiin gaafa inni siif ergu yeroo isheen nyaata siif hojjette kophaatti yeroo argattu qabiitii waan garaa kee yaade sanarratti raawwadhutti jedhe. Maal jedha macaafni kun? Taamaar yeroo sanatti durbaa durbummaadhaan jirtu waan turteef, kabaja qabeetti waan turteef, abbaan barbaade yeroo barbaadetti qabee waan barbaade irratti raawwachuu mucaan dandeenyedha. Kanaaf innis kan inni gadi huqqachaa deemuuf ishee jaallate. Egaa gorsaa Yoonaadaab namni jallaan kun isa gorse kana gammachuudhaan fudhatee Aminoon dafee mana isaatti galee iddoo kophaa jiraatu ciisee nyaata nyaachuu lagate. Daawit ilmi koo na jalaa dhukkubsate kana dhagee gara isaa deemee maal taate mucaa koo innaa dhukkuba? Baay'ee na dhukkubee jira, dadhabeen jira. Mee obboleettii koo naaf abboomi, naaf ergi. Taamaar isheen obboleettiin koo dhuftee nyaata hojjettee yoo nyaattee harka isheerraa na nyaadhaa, yoo naa laatteef harka isheerraa na nyaadhaa. Daawit jallina sana dudduuba jiru waan adda hin baafanneef obboleessi kee dhukkubsatee jira. Dhaqiitii waan garaansaa jaallatu waan inni nyaata hojjedhuuf jedhee Taamaariin ergeef. Taamaaris jallina obboleessi ishee irratti xaxaa jiru hin yaadne. Deemtee obboleessa ishee dubbistee wanta inni nyaatu hojjettee fi iddoo ciisicha isaatiitti nyaata fuutee deemtee hoo ka'ee nyaadhu obboleessa koo jette. Ijoollee Waaqayyo, ani obboleessa keetii, ani fira keetii, ani abbaa keetii, ani haadhoo keetii, ani sii jiraa. Ati lubbuudhaa jechaa akka bofaa kan namatti maratu bara kana baay'eedha. Of eeggachuu nama gaafata. Nuni haadhoodhaa Kiristoos keessatti obbolaadhaa. Fannoo Kiristoos jalatti nuyi tokko jechaa afaan tottolaa warra namatti siqanii nama nyaatan kan akka Aminoon adda baafachuun gaariidha obbolaa ko. Diindi inni gururiyaa sagalee sodaachisaa yuusaa dutaa harqaa aadaa nutti dhufu fagootti waan diina ta'uusaa arginuuf filannoo lama qabna. Yookiin humna caallee diina keenya bineensa sana lafaan dha'u yookiin immoo damnee baqachuu dhokachuudha. Garuu diina isa riphee nama eeggatu, isa faara ofii fuula ofii dhophatee kiyyootti nama galchuudhaaf nama eeggatu adda baafatanii
yookiin rukutuufis yookiin baqachuufis namaaf hin ta'u firoota koo. Arra lolli kan inni jabaatu warra fira fakkaatan, warra maatii fakkaatan, warra tajaajilaa fakkaatan, warra abbootii hafuuraa fakkaatan, warra namoota waaqayyoo fakkaatan, jecha babbareedaa warra fayyadaman, haadhoo koo, lubbuu koo, ija koo, qaxalee koo, maaloo koo warra jedhantu isaaniidha kan namoota baay'ee nyaatu, kan namoota baay'ee karaadhaa deebisu. Hunduma isaaniiti jechuu koo miti. Isa booddee egaa macaaficha kutaani dubbise kana Saamu'eel isa duraa boqonnaa, Saamu'eel isa lamaffaa boqonnaa 13 guutummaa masaa dubbisaa isin seenaa isaa gaarii gootanii hubattu. Ani yaada isaa isiniif himaa. Nyaata yeroo isheen dhiyeessituuf innoo nyaata dhiisee namoota mana keessa jiran hundumaan gadi akka baafamanii fi namicha isaaf ergamu tokkotti hime. Namoonni mana keessa jiran hundumtuu gadi baafaman. Balballi sin cufame. Isa booddee boleettii koo anis jaalladheera. Kottu naa wajjiniin ciisi ittiin jedhe. Taamaar gaaffii obboleessi ishee gaafate kanatti guddaa naate. Birratte kanarraan eegne obboleessa isheedha. Waaqayyo namaa oolchu. Akkas jettee isa kadhatte. Dhiisi yaa obboleessa koo. Kana hin godhinii. Abbaan keenya mootichi kana dhagee maal jedhaa? Atis immoo obboleessi koo biyya Israa'el keessatti namoota warra jallootti ilaalamtaa, warra hamaa godhanitti lakkaa'amtaa. Dhiisi. Dhimma kana mootiimatti madhu. Mootiin jaalalumaan kabajumaan sitti naa heerumsiisuuti. Ilaala. Ani immoo kana booddee akka amantaa jettee kadhatte. Boossee isa gaafatte. Haa ta'u malee humna waan ishee caaluuf mana cufamaa keessa waan waliin jiraniif ishee qabee waan jaallate waan barbaade sana ishee irratti raawwateedha sagalee waaqayyo. Nama gaddisiisa. Seenaa ulfaataadha. Seenaa nama boossisuudha macaafa qulqulluu keessa. Kana hidda godhee booddee bakka deeminarraa jedhe. Maal jedha macaafni qulqulluun? Edda fedha isaa ishee irratti raawwate booddee hamma duraan ishee jaallachaa ture caalaatti ishee jibbeera. Deebisee jibbachuma irratti ilaala. Iddooma ejje sanarratti safaruma ejjaa sanaatu hin bahin jibbuutti ka'e argaa ishee jibbee. Obboleettii koo arrasi malee jiraachuu hin danda'u. Kan sitti ba'u jiraachuu danda'a. Gaa'ila waaqayyoo ishii kenne keessaa si baasuudhaaf. Jaalala waaqayyoo ishii kenne keessaa si baasuudhaaf. Masaraa mootummaa keessaa si baasuudhaaf. Kabaja kee karaadhaa deebisuudhaaf. Utuu ofii jireenya mataasaa qabu, gaa'ila ofiisaa qabu, jaalallee kan biraatu qabu. Yookiin immoo atitu gaa'ila bareedaa qabdu. Yookiin immoo maallaqa kee duwwaa harkaan gaachuudhaaf. Si malee guyyaan kun naaf hin bari'ee hin dukkanaa hin bari'u inni bari'ee naaf hin dhi'u kan jedhee jecha babbareedaadhaan barreeffamaa sagaleedhaan garaa si raasu jiraachuu danda'a. Yooti natti dubbatte malee naan nyaatamu. Yoon sagalee kee dhagee malee saatii natti hin tolu. Lubbuu koo, haadhoo koo, giiftii koo, bareedduu koo, maaloo koo kan siin jedhu baay'een jiraachuu danda'a. Hedduunsaa garuu edda waan barbaadu argate yookiin fedha foonsaa edda guuttate yookiin immoo qabeenya si biraa barbaadu edda galmaan gaate addunyaa kanarra jiraachuu keeyyuu hin yaadatu. Isa booddeeyyuu si tuffata. Isa booddeeyyuu namooti hin fakkaattu ati. Kanaaf yeroo nati gatii kee mi'eessitee jabeeffattee qabaachuudhaaf gatii kee ol kaastee kaa'achuudhaaf qabdu yeroon isaa ammadha. Yeroon isaa arradha. Arradha. Utuu ganaa laga rakkinaa keessa hin seeniin.
utuu ganaa balaa keessa hin seeniin, utuu ganaa jireenyi kee harka bineensichaatti hin nyaatamin, arraa utuu yeroo qabdu gatii kee ol kaastee eeggachuun, lafa dhaabbachuu hin qabne irraa of eeguun siif ta'a. Atis obboleessa koo akkasuma. Aminoon duwwaa miti, nama Waaqayyoo karaadhaa cabsanii deebisuu kan barbaadan daliilaanis jiru. Atis of eeggachaa tarkaanfadhu. Egaa har'a kana irratti xiyyeeffadhe dubbadhutu waa'ee ijoollee mana mootii keessaa, masaraa mootii keessa jiraatan kanaati. Waa'ee ijoollee mootii kanaati waan ta'eef malee. Isa booddee baay'inarraa ittiin jedheen Aminoon Taamaariin lakkii jettee kadhatte ammas, lakkii obboleessa koo. Namoota duratti na salphiftee gadi na baasuun gadi na ari'uudhaan jallina isa duraan natti raawwatte irra kan caalu jallina kan biraan irratti hin raawwatin jettee kadhatte. Ammas namichicha isaaf ergamu sana ol kaasee ol galchee kottu dubartittii kana narraa gadi baasii jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Innis dhufee gadi baase. Isheenis uffata moototaa isa miidhagaa, uffata intaloota mootiin uffatan isa miidhagaa duraan uffattee dhufte sana ofirratti tarsaastee boo'aa iyyaa sagalee guddaadhaan gara manatti, gara lafa obboleessi ishee Abshaaloom jirutti adeemteedha. Achitti akka qodaa cabeetti hafteedha macaafni qulqulluun. Dubbii jarri kun jallina fedha fooniitiin jalqaban garuu isaan gidduutti dabalaa deeme. Isaan gidduutti guddachaa adeeme. Booddee lolli jabaan Israa'el gidduutti akka ka'u, Daawitiif Abishaloom gidduutti lolli akka ka'u, Abishaloom obboleessi ishee namicha jallina kana godhee haala barbaadee akka ajjeesu, sana booddee immoo diinummaa jabaan mana Daawit keessatti akka dhalatu godhe. Rakkinichi inni guyyaadhaa gara guyyaatti gadi isa adeemsisu sun isa sin ajjeese. Gorsi isaaf kennames kan caalaattu isa ajjeesu. Fedha isaa jibbisiisaa sana galmaan akka gaatu isa taasise inni immoo booddee isaa akka balleessu godhe malee fuula isaa bifa isaa isa guyyaa guyyaan gadi adeemu sanaa iddootti deebisuudhaaf homaayyuu isa gargaarre obbolaa koo. Firoota koo maaltu guyyaa guyyaadhaan gadi isin deemsisaa jira? Mee of ilaalaa. Hafuuratti maaltu gadi nama adeemsisaa kan jedhu qabxii qabxiidhaan ilaallaa. Har'a garuu ittiin lixaaf hammanuma ilaallee isuma kanaan jireenya keenya ilaallaa. Waaqayyo gooftaan warra ol adeemaa deeman guddachaa adeeman malee gadi adeemaa deeman nun taasisin. Yeroo taanu kutaa lammaffaa keessatti qabxiiwwan ilaalu jalqabnaa. Gooftaan guyyaa sanaan nu haa ga'u. Hammasitti jabaadha. Sagalee kanaan of ilaalaa. Gooftaa wajjin galateeffannee xumurra. Bara hamma bara baraatti kabajamii qulqullicha mootii keenyaa sagalee keessa jireenya of keessaa qabuuf jiraataa ta'een gaaffii waan nu gaafatteef akka of ilaalluuf akka deebifnuuf waan nutti dubbatteef goota keenyaa bara baraan ulfaadhu. Adaraa gooftaa waan gadi nu adeemsaa jiru akka waldaatti akka dhuunfaatti jireenya hafuura keenyaatti karaa hundumaatiin waan gadi nu adeemsaa jiru nurraa cabsi keessaa nu baasi. Jireenya keenya yaadadhu. Mogolee keenya jabeessi. Guddinaa gara guddinaatti, haaromsaa gara haaromsaatti nu deemsisi. Isa jaallatamaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyo kanaan of ilaalaa yeroo barumsa kana barannus Waaqayyo jireenya keenya keessatti jijjiirama guddaa akka fiduuf kadhannaadhaan duukaa bu'aa. Kana caalaa gabaabsee dubbachuun yaala. Daqiiqaa 25 hanga 30 gidduutti wanta sirriitti barattanii qabattan duwwaa dubbachuun barbaada yeroo baay'ee namni.
hamma sagaleen dheerachaa deemu namni hin nuffaa hin dagatas yaadi isaas harkaa bada kanaaf